Ashama akkam jirtu nagaa Fararii Waaqayyoo hunda keenyaaf habaayatu baga nagaan gara YouTube channel Boonsaa Addisuu guuteetti nagaan dhuftanii viidiyoo keenya irraa geessistu waa'ee taatee paasterii fi mucayyoo gidduu tokkotti ta'e egereen dhaloota kanaa naboosisa jechuun paaster Dr. Paul Ineech dubbachuu isaa fi si'a lama yaalee si'a sadaffaa irratti garuu milkaa'eera jechuun leenjisaan garee Seenegaalii dubbachuu isaa akkasumas Saadiyoo Maanee irratti dastaan sirma ergaa bareedaa dubbachuu tokko isiniif dhiyeessinaa kallattii mangara dubbii keenyaatti seenaa YouTube kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Video haaraa yeroo yerootti argachuufis mallattoo beellii banaa gochuu hin dagatinaa. Aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turanaaf firraa kooti. Paasterii fi mucayyoo. Paasteriitu akkuma beekamu sababa barsiisuuf waltajjii irratti ol ba'ee mucayyoon tokko fuula isaa dura teessee gurdii gabaabaa qaama ishee mul'isu tokko uffattee teessi. Paasteriin kunis qormaata guddaa keessa ture. Iji isaa ija namaatii foon uffata waan ta'eef hatee ishee ilaala ture. Maaliif foonidha waan ta'eef? Ati yoo namaaf ilaalaa jetta eenyuun sobda ati immoo inni isamoo akkuma ta'etti barsiisee erga sagantaa xumuree booda mucayyoo dugdubatti hambisee akkas jedheen maaloo yaa intala koo maaf akkasitti uffatta yoo xiqqaate yeroodhuma waldaa dhuftullee akka ta'uttiin uffattu jedheen. Mucayyoon immoo rakkoo hin qabu Waaqayyoo laphee ilaala jetteen. Paasteriinis Waaqayyoollee laphee ilaala aniif obboloonni koo garuu nafa kee ilaalla ati nuuf of hin eeggattu taanaan hin gufannaa jedheen. Sagalichis akkas jedhama. Namni obboleessa isaa gufachiisuu irraa dhagaan daakuu morma isaatti hidhamee utuu hallayyaatti gadi darbatame irra hin salphataafi jedha. Waaqayyoof jiraachuu jechuun Waaqayyoon giddu galeeffatanii jiraachuu qofa miti. Nama gufachiisaa Waaqayyoon gammachiisuun hin dandeessu. Tasumaayyuu tokko tokko Waaqayyoon hin tajaajila malee nama minii jedha. Waaqayyo namoota keessaan si ilaalaa jira. Maaf gowwaa taata? Fuula Waaqayyootti gaarii ta'uu yoo barbaadde fuula namaattis dursii gaarii ta'i. Saamu'eel fuula namaattis fuula Waaqayyoottis guddachaa hin adeemee jedha macaafni qulqulluun. Egereen dhaloota kanaa naboosisa. Dubbii kana kan dubbate Paaster Paul Ineech jedhama biyya Afrikaa lixaatti Naayijeeriyaa magaalaa Abujaatti Dunamis International Gospel Center keessa tajaajila. Paaster Phaawulos waa'een dhaloota kanaa naboosisaa Waaqayyo bara dhaloonni raajii malee sagalee fayyinaa kana jibbee kana osoo hin ta'in bara sagaleen fayyinaa kee raajii caalaa barbaadamutti na deebisii bara gaa'ela dura sagaagaluun ammayyummaa fakkaatee kana osoo hin ta'in bara walquunnamtiin saala gaa'elaan dura akka cubbuutti ilaalamee qulqullummaan jiraachuun jaallatamuu sanatti na deebisii bara ijoollee lubbuu qabduu kukkutanii ulfa baasan kanatti osoo hin ta'in bara ulfaa baasuun akka cubbuu fi abaarsa guddaatti ilaalamutti na deebisii bara qullaan deemuun akka ammayyummaa fi bareedinaatti ilaalamu kanatti osoo hin taane bara uffannaan seera qabeessii kan qaama namaa dhoksu akka ulfinaa fi bareedinaatti ilaalamu sanatti na deebisii bara gaa'ela diiguun yookaan walii hiikuun akka salphaatti ilaalamu kanatti osoo hin taane bara hiikuun wanta ciigaassa yookaan cubbuu ta'e sanatti na deebisii bara jaalalli meeshaalee fi quunnamtii gaa'elaa duraatiin ibsamu kanatti osoo hin taane bara jaalalli dhugaa fi amanamummaa irratti ijaaramu sanatti na deebisii bara tajaajillii fi jireenyi tajaajiltoota wal faallaa deemu kana osoo hin ta'in bara tajaajilaan jireenya isaatiin gooftaa fakkaatuu fi Waaqayyoon sodaatu sanatti na deebisii bara qabeenyi biyya lafaa giddu galeessa yookaan focus center tajaajilaa ta'ee kanatti osoo hin ta'in bara du'uunii fi du'aa ka'uun akkasumas lamaffaa deebi'ee dhufuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos giddu gala tajaajila wangeelaa ta'e sanatti na deebisii bara namni akka fedhetti cubbuu hojjetee sodaa malee waldaa keessa tajaajiluu fi gaggeessu kana osoo hin ta'in bara namni cubbuu hojjetee araaraan gara fuula Waaqayyootti boo'u sanatti na deebisii bara namni jireenya mootummaa Waaqayyoo barbaadu dhiisee kan yeroo duukaa fiiguu kanatti osoo hin ta'in bara jireenyi kiristaanummaa dhugaa iddoo guddaa qabu sanatti na deebisii bara maatiin ijoollee isaanii nama Kiristoos hin qabne garuu kan qabeenya qabutti heerumsiisan kanatti osoo hin ta'in bara maatiin ijoollee isaanii karaa Waaqayyootti guddisanii gaa'ela Waaqayyoo keessa jirutti ijoollee isaanii heerumsiisanii fi fuusisan sanatti na deebisii bara waldaan kiristaanaa kan abbaa dhuunfaa taatee gooftaan Yesuus dhokatee kanatti osoo hin ta'in akka amantoonni jireenya mootummaa Waaqayyoo kan bara baraa argataniif bara waldaan kiristaanaa kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofaa lallabduu barsiistuu faarfattuu mul'istu sanatti na deebisi jechuudhaan Paaster Paul Ineech dubbateera. Waaqayyoo na gargaarii dhaloota kanas gargaarii karaa dhugaatti nu deebisi jechuun
boo'ichaa nama mararuu fi garaa nama nyaatuun dubbateera. Si'a lama yaalee hin taane sadaffaa irratti garuu milkaa'eeraa jedha leenjisaan garee Senegaal. Leenjisaan garee Senegaal Aliyyuu Siisee bara 2002tti waancaa Afrikaa 23ffaa irratti yeroo Kaameruun waliin taphaa xumuraaf taphatan dursaa garee yookaan kaapiteenii ture. Tapha sana irratti garuu peenaalitii rukutee dhabee mo'aman. Waggaa 17 booda bara 2019tti immoo leenjisaa garee kubbaa miilaa Senegaal ta'uudhaan ammas tapha xumuraaf faayinaalii Aljeeriyaa waliin dhiyaatan ammas Aljeeriyaadhaan mo'amanii waancaa dhaban. Ammas abdii hin kutanne harka hin kennine waggootaniif ciminaan hojjetanii of qopheessanii waancaa Afrikaa 33ffaa Kaameruun irratti of qopheessanii deeman. Gatii qophii fi dadhabbii isaaniis argatanii jiru. Seenaa isaanii keessatti yeroo jalqabaatiif waancaa Afrikaa injifatanii mo'atan. Argitee si'a lama yaaluunis hin taane sadaffaa irratti garuu ta'eera. Milkaa'aniiru. Dhoksaan isaa maal yoo jettee abdii osoo hin kutatin harka osoo hin kennin mul'ata keessa kee jiru milkeessuuf hojjechuudha. Isaan irraa baradhu harka hin kennin jabaadhu. Qormaata booda mo'ichi guddaan akka jiru beekii itti adeemii milkaa'i. Kan akkas jedhee Wandimmaageny Uddeessaa Bidireetii. Gaafan guyyaa jalqabaa manaa ba'ee hiriyoota kootti malee eenyutti illee hin himne. Geejjiba gara magaalaa Daakaar na geessu yaabbadhee deemuuf qarshii waanan hin qabneef hiriyaa koo tokko argee qarshii irraa liqeeffachuuf deemsa lafoo dheeraan deeme. Daakaaritti maatii na hin beeknetu na simate. Yeggoosuma gareewwan kubbaa miilaa gurra guddaa qabanitti shaakalaaf makameen ola deemtota 200 hanga 300 ta'antu dandeettii isaanii mul'isuuf hiriira galee dhaabbataa ture. Dabareen koo yoo na ga'u akkan yaade hin taane natti kolfame. Taphataa kubbaa miilaa hin fakkaadhun ture. Qumxaas kubbaa miillaaf hin taaneen uffadhee ture. Kopheen koo gamlachaniinuu tatarsa'ee ofumaan limmootiin supheen ture. Namootni shaakala koo hordofaa turan amma ati dhuguma taphataa kubbaa miilaa ta'uu feetaayee naan jedhan. Gaafa isaan akkas naan jedhan akkan carraa hin qabne naa galee ta'es garuu akkuma isaattuu na dabarsan. Deemsi koo akkasitti eegale. Amma kunoo shaampiyoonaa Afrikaan jedhame. Kan akkas jedhe Saadiyoo Maaneedha. FB irraatiin fudhadhee ergaan dubbii kanaa haalli kee har'aa mul'ata kee egeree hin murteessuutii jabaadhu kan jedhudha. Waaqayyo laphee siif kenne kana sooressitoota Afrikaa hundaaf otoo kenne silaa ardiin keenya irratti Waaqayyo miilaan gadi bu'ee ture. Ati garuu eebbifami nama nanaa nama qalbii qabu baay'ee dammaqsaa jirta. Fakkeenyummaan kee adda. Ati jireenyaan wangeela addunyaa guutuuf lallabde. Hiyyeessota Senegaal hundumaa isaaniif miindaa koorraa ji'atti yuuroo 70 kaffalaan jira. Saadiyoo Maaneen taphataa lammii Senegaal. Taphataan kun taphattoota urjii garee Liivarpuulii fi addunyaa keessaa isaan sadarkaa dura irratti argamudha. Taphataan kun ennaa dirree shaakalaa seenu bilbila harkaa iPhone iskiriiniin isaa caccabe ta'ee kan riyaa isaa kennaa jaalalaa kenneef harkatti qabatee osoo muuziqaa dhaggeeffataa deemuu argame. Namoonni arganitti qoosaa fi kolfaa turan. Innis miidiyaa Teele Daakaa jedhamu waliin afgaaffii taasiseen akkas jedhee deebise. Ani jeetii daayimandii konkolaataa gati jabeessa warqii meetii wantoota biroo yoon bitee addunyaadhaa fi maal buusa. Ani beeleeraa, nyaata dhabeeraa, daareeraa, qullaas deemeeraa, carraa barumsaas hin arganne. Hin barannes miila yookaan luka koo qullaa kubbaa ciccitaa taphadheera. Amma ani namoota hiyyeessota akka kootii deeggaruu nama danda'udha. Hiyyeessota deeggaruu barbaada. Uffata hiyyeessotaaf bituu barbaada. Hiyyeessota daara baasuun nyaachisuu fi obaasuun barbaada. Mana barumsaa, istaadeemii fi hospitaala biyya kootiif ijaarsiseera. Maallaqaan argadhu irraatii harka qalleeyyii Senegaal hundaaf ji'atti yuuroo 70 kaffala. Ani konkolaataa gati jabeessa, bashannana mana gati jabeessaa fi xiyyaara gati jabeessa ta'e qabachuu hin barbaadu. Uummanni koo carraa jireenyinaaf laatee xiqqooma isheellee akka argatuun barbaada jedhe Saadiyoo Maaneen. Kan kana barreesse Dastaan Sarmuutii. Waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jenna. Ifa keessan jiraadha, ifa jireenyi koo